Amma garuu dhugaa dubbachuuf yeroo san baay'ee natti tolta. Yeroo wajjin Yeroo ati kubbaa taphattu osoo si wajjin taphadhee እና yeroo barumsaan alatti immoo osoo si argadhee dhugaa rabbi dhugaa waan akkasiisaa waan baay'ee yaadaan ture. Garuu yeroo mana barumsaan ala immoo maatiinis baay'ee nu baasu yeroo san hin beektaa haala jirus. Na bicha waliigalatti akkanatti toltu na beeki baay'ee natti tolta ture. Thank you Kashiko. Assignment na hojjedhee dabdaabbii adda addaa barreessitee xalayaa kana keessaa keessee yaadattama. Ani amma wanta durii na yaadachiisin kaasni waan durii na yaadachiisin. Inni wannummaan si waameefu kana haasofnee taphannee akka yaadannuuti. Yeroo sana akkam ta'e maal siin jedhu kan maal xalayicha illee ati obboleettii keetti dubbiseedhaan osoo ati hin dubbisin isaanii eegatuma miti kan natti himte dhuftee mana barumsaatiitti. Dubbisee maanii dhokfadhee boorsaa kiyya keessaa na jalaa argiteeti. Jalqaba irratti wanni an jechuu barbaadu. Bakka sanirraa kaatee as ga'uu keetiif darajaa kanarra ga'uu keetiif bakka durii akka amma akkuma daa'imaa sanitti na eegdame amma no ay jechuun kiyya namni hedduu yeroo sanis barataa cimaa turte namni marti sikkeeffaman ta'u barattoonni yeroo san cimtu ta'anillee amma haala gaariirra kan jirre jiru waan ta'eef as ga'uu keetiif baay'ee gammadee jira. Haaluma kanaan itti fufi lakka biyyu kiyya ilaalaa wantoonni tokko tokkos jiru haala kee kasirreessuu qabdus jiraachuu danda'a. Kana nama qabaachuun kanaaf nama fayyada. Maal ani asitun argachuuf yaaliin malee ani yeroo hedduu si argachuuf yaaliin ture. TikTok irratti si barreessaa ture. Garuu si warri feemasii kunniin xiqqoon ulfaattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii ani nagaadha. Isin nageenyi keessan akkamii? Ani isiniif haarawaa ta'uu danda'a. Kaleessa na argitan yeroo awwaalaatiif miidiyaa irratti. Nama miidiyaatiif haarawaadha saniif wal baranna jedhee nyaadha Hayaat jedhama. Innaa wanni an jechuu barbaade caalaa yeroo dheeraa waggaa 10 dura wal beekna. Nama elementaritti wajjin barachaa turre innaa guyyaa tokko biyaansa waggaa 10 kana keessatti gaaf tokkos argeen beeku. Kaleessa osoo inni viidiyoo hojjetu dingata karaa irratti argeeni. Innaa bilbila sol jijjiirree jirra namoonni kaleessa na argitan beekuu dandeessu. Innaa amma isaaf bilbilee isa arguu barbaadeeti. Wanni ani isa argachuun fedhuuf immoo waan baay'ee waan isa wajjin haasa'utu jira. Jechuun yeroo hedduu isa soqaa ture guyyaa tokkos argadheen beeku. Kaleessa waan argadheef garuu gammachuun qaba. Maal wajjin haasoftas jettanii akka nan gaafanne waan isa wajjin haasa'u waan itti himu wanta ta'u hundayyuu viidiyoodhaan isinitti mul'isuu barbaada. Yeroo duraanii namni waa'ee bilbilaa beektu jira meetiin keessaa fakkeenyaaf yeroo elementarii irra jirru eenyuun kennayyuu waa'ee bilbilaa quba hin qabnu. Akkas ta'eetiin nama jaalattan nama obbolummaadhaanis nama walitti dhiyaattantu jira. Tapha bilbilaa nama addaan baatanii wal dhabdan hin qabdaniitiin. Kanaafuu an jechuu kan barbaade ani akkasitti nama caalaa sababa bilbila hin qabneef wal dhabne tokkodha. Kan isaan beeku garuu ani kan dhabe tokkodha kara kiyyaan. Akka TikTok irratti immoo baay'ee isa hordofaan ture garuu yeroo keessan seenee barreessuuf illee naan deebisu. Asumaan wanni an dubbadhu feemasoonni baay'ee ofirra hin kaayinaa isin baay'ee nama dubbistanii argitaniirtan isinuu kaleessa caalaan sin beeku naan jedhee baay'ee na dhiibaa ture. Anis humnumaan bira dhaabbadhee nama waggaa dheeraa soqaa ture waan ta'eef akka na yaadatu taasise. Innaa TikTokidhaanis na deebisuu didee amma immoo kaleessa argadhee amma hojii kiyya aarsaan godhee yeroo kiyya gubee as dhaabbachaan jira. Yoo amma bilbileef na jalaas kaasuu dhabuu danda'a. Bilbila kiyya sin qabanne inni kaleessa anatu kan isaa qabate. Yookaan itti tola jechuu danda'a yookaan itti tolu jechuu danda'a viidiyoo irra jiraachuu danda'a hojii irra jiraachuu danda'a waan isaan beeku hundaafuu garuu ani carraa koo yaaluu fi amma bilbilee akkasuma immoo waan itti himu baay'een qaba waan ta'eef argachuun hin fedha isinis waa'ee akkanan gaafannee viidiyoo waan isin biratti fida jechuudha. Hordoftoota koo meeqoo ammayyuu nan bilbilaa fi no lama sadii waame kaasaa waan jiru natti hin fakkaatu. Kan jedhe nollee bilbila na jalaa hin kaasne lammaffaatti deebiseen bilbila. Amma na jalaa kaasta. Hello. Oo caalaa akkam naguma. Gaariidha na bartee. Yaana Hayaati. Naannoo mana keessanii san jiraayyuu ammas si barbaadeen ture na arguu dandeessaa? Waan guddaadhaaf si barbaade waan ta'eef ammoo osoo na argite natti tola.
Tole isin eegash. Hin dhufa jedhee jira ingidihi walumaan eegnamee hordoftoota koo hanga inni dhufu waan tokko tokko wajjin dubbanna caalaa warri na beektan jiraachuu dandeessanii warri na beektan hin beektan jechuudha caalaallee caalaan barataa cimaa ture nu hundinuu guruppii tokko turree ijoollee baay'ee turree garuu amma nu hundinuu haaluma yerootiin garagara jirra kun Ameerikaa jira kun Jarmanii jira kun biyyuma jira kan heerumee ijoollee guddisu jira akkasuma kan fuudhee ilmaan guddisu jira. Kan akka caalaa immoo feemasii ta'ee tiktook irraa dhiichisu jira. Kanaafuu hundumtuu garagara jira. Amma immoo yeroo kana hunda addaan turree gaafa wal arginu jireenya namaa keessatti waan baay'eetu uumamuu danda'a. Wanni isa gaafadhu waan tokko tokkotu jira. Jireenya koo keessattis akkasuma wanni uumamee jiraachuu danda'a. Kana wajjin haasofna waan ta'eef akkuma argitan kaleessa yeroo caalaa argadhe san baay'ee gammachuu guddaatti natti dhaga'ame. Akkasuma immoo isa wajjin baay'ee waan hedduu haasa'uu barbaadee ture garuu inni yeroo hojiirra ture waan ta'eef saniif dhiisee biraa deeme har'a immoo yeroo isa argadhu waan kaleessa yaade san hundayyuu wajjin haasa'a waan ta'eef kunoo isa ilaalaan jira dhufaa jira. Masiitu akkana garaa laafamoo akkuma ani isa beeku innis waan na beekuuf garaa laafee naa dhufe kunoo dhufee jira. Nagaa kedai. Akkam? Akkam? Jirta? Naguma? Akkam? Atis akkuma ijoollee haaraa kaameraa dhaabdee nama waamuu jalqabde miti. Waan rakkoo qabaree isintu nu barsiise. Jirta? Naguma? Akkam? Akkam? Nagaadha. Gaariidha. Jirta? Bakka Adaamaa waliin geessine hin beekta. Eessa akka dhaabattu? Eessatti akka nama eegdu maal beekta? Hin beeka haaluma jirutu maal goonare. Jirtaa fi? Naguma? Jireenya akkam? Gaariidha. Bultiin akkam? Bareeda. Kaleessa muddameen deeme sirraa yeroo sana jechuun viidiyoon hojjechaa ture jedhu. Viidiyoo hojjechaa ture dhiifama. Kanaafani osoo sitti naasoo yookiin osoo si naasofsiisin deeme. Anis si wajjin haasa'uutu barbaadeen ture. Jirtaame nama wajjin guddanne nama waliin baranne. Baay'ee wajjin taphachaa turre. Jireenya akkam ture akkam jechuun eega sanii akkam akka ijoollummaa sana akkuma ijoollee yeroo ijoollummaa san taphachuu fa'aa barbaadda. Hordoftoonni ishee maraachaa turte ishee yeroo kilaasitti ishee hin dandeenye ture. Baay'ee maraadhu akkuma ammaa kana. Amma garuu baay'ee tasgabboofte. Namni akkuma guddatu tasgabbaa yookiin immoo qabbanaa deema jedhi malee. Maraattuu turte kilaasii barsiisaa fa'aa kilaasitti waldalaa turtanii. Gooneeree akkas. Nagaadha miti. Naguma. Gaariidha. Jirta. Jirra. Yeroo jalqaba tilmaame beektaa bilbila kan kee gaafan sagalee makee jalqaba dhaga'u. Sinimmaa hayyuu ta'uu qabdi jedheetu. Eeti maal ani asitu na argachuuf yaaliin malee ani yeroo hedduu si argachuuf yaaliin ture tiktook irratti si barreessaa ture. Garuu si warri feemasii kunniin xiqqoon ulfaattu. Isaafi miti nama baay'ee barreessaa beektaa tiktook yeroo hundaa seentee fakkeenyaaf yeroo baay'ee tiktook kanaan seenu viidiyoo poosti gochuu fi viidiyoo lallaaluuf malee yeroo baay'ee namaan konneekti dhiifama hundaaf. Rakkoon qabu. Kan gaarratti deebisuu dhabuuf dhiifama. Rakkoon qabu hordoftoonni kiyyaa caalaa argachuuf baay'ee gammachuun qaba. Ahaa walii akkasitti jechaan turte moo? Ayi baay'ee jennee yoo akkasitanii. Akkamneefi Naguma. waan durii natti haasa'uu eddaan se'a amma immoo gaafa na barbaaddu. Waan durii siin haasofnaa yaadannaan taphannaa. Hin beeku baay'een isaanii kaleessa itti himnee dheetaa yaada garuu. Sun kan duraaniiti garuu saniyaa sanaaf si waggaa 10 booda wal argine waggaa 10 keessatti immoo waan baay'eetu dalagamuu danda'a. Kanaafuu wanta tokko tokko haasofnee taphannee amma booda immoo akka durii sana akka wal jalaa badnu waan hin barbaadne. Rakkoon qabu dhugaa rabbi. Amma garuu caalaa bakka. Maal natti himuuf jirta? Waan ta'e natti himuuf jirta jechuun. Ayi waan adda ta'e waan sitti himuuf osoo hin gaafa nama tokko waanuma ta'e wayii dhimma ta'e itti naslaa namaa mu'ee saddeetmanii. Akkasuma garuu tokko faanis waan wajjin barachaa turre jechuun bakka dirqama si arguun qaba dheetumaan dhufe. Jalqaba irratti wanni an jechuu barbaadu bakka sanirraa kaatee as ga'uu keetiif darajaa kanarra ga'uu keetiif. Bakka durii akka amma akkuma daa'imaa sanitti na eegdame amma ta'e. No ayi jechuun kiyya namni hedduu yeroo sanis barataa cimaa turte namni marti sikkeeffaman ta'u barattoonni yeroo san cimtu ta'anillee amma haala gaariirra kan jirre jiru waan ta'eef as ga'uu keetiif baay'ee gammadee jira. Haaluma kanaan itti fufi. Lakka biyyoon kiyya ilaaltaa jechuudha. Ilaalaa wantoonni tokko tokkos jiru haala kee kasirreessuu qabdus jiraachuu danda'a. Kana nama qabaachuun kanaaf nama fayyada. Warri isa beektan immoo haala tokko tokko wanni inni sirreessuu qabu akka jiru isinis beektu. San malee. Nan jeeqayi miidiyaa irratti nan jeeqayi. Baay'ee jeequmsa hin qabdu garuu
akka namatti waan safuu keessaa bahe yeroo tokko tokko waan argamutu jira. Isa yoo sirreessite darajaan atirra jirtu baay'ee guddaadha. Ani gara kiyyaan garuu gammadeen jira. Galatoomi nan sirreessa qabu nan sirreessa jedhu. Kana booda immoo wanta biyaansi nama tokko akkamti ija maal quba sitti qaba waan balleessite illee yookaan immoo callisee darbaa yookiin quba sitti qaba maal ati immoo dhuftee waanuma wajjin guddanneef kana naa gochuu keetiif. Ani yaa duraan daa'imummaa irraa si beekaa amala kee yeroo sanii si beekaa. Jeeqaas taatu waan tokko hin jira garuu barataa cimaa turte saniifuu dirqama uummata har'a kaleessa guddina kee hin beekne har'a yookaan ati dogongortee si argitu jira. Saniif waan kana jechuu danda'e. Haa ta'u garuu amma duraan anayyuu kun assignmentii na hojjechiista waan meeqa wajjin hojjechaa turre. Assignmentii na hojjedhee dabdaabbii adda addaa barreessitee xalayaa kana keessaa keetti yaadattama. Wanta durii na yaadachiisu waan durii na yaadachiisu. Wannummaan si waameefu kana haasofnee taphannee akka yaadannutti. Yeroo sana akkam ta'e maal siin jedhu kana maal xalayicha illee ati obboleettii keetti dubbiseedhaan osoo ati hin dubbisin isaanii eegatuma miti kan natti himte dhuftee mana barumsaatiif. Dubbisee maanii dhokfadhee boorsaa kiyya keessaa na jalaa argiteefi gaafa dubbistuu warra biraan geesse. Yeroo sana akkam siin jedhu yeroo sana dura awwala onnee kana faa kaastaa qastii irratti barreessite. Nageenyi kiyya bararee haa ga'u maal. Angaruu amma xalayicha sana osoo qabaadhee fideessitti mul'isee maal jettu? Maal godhan yeroo sana jechuun barreeffama yeroo sanii yaadee yaama. Yeroo sana xalayuma sanii osii fidee dhufee waan. Hin dubbadhu amma namni waan naa jedha malee waan baay'ee dubbachuu barbaada ture. Xalayuma yeroo san barreessite yoo osii fidee dhufee waan. Waggaa 10 duraa qabdamu. Yoo qabaadhee maal gootame? Shamarran takka cimsuudha hin qabatte ani waggaa 20 hin qabatte. Ani kammoo waggaa 10 duraa san yoo qabaadhee sii fidee taatu yaadachuu hin dandeenye hundatu jiraachuu danda'a. Ayya akka isaan siifan fida. Beekatu godhe. Amma garuu dhugaa dubbachuuf yeroo san baay'ee natti tolta. Yeroo ati kubbaa taphattu si wajjin taphadhee እና yeroo barumsaan alatti immoo osoo si argadhee dhugaa rabbi dhugaa waan akkasiisaa waan baay'ee yaadaan ture. Garuu yeroo mana barumsaan ala immoo maatiinis baay'ee nu baasu yeroo isaan hin beekne haala jirus. Akkan illee dhugaatanii kubbaa malee si wajjin kubbaa taphachuu waan duraan hojjechaa turre mana yaadachiisa beekte. Kanumaaf miti akka wal yaadannuufi seeranatillee miira gaariidhaan akkan wajjin haasoftuufi malee kanumaaf innaa bichaa waliigalatti akkanatti toltu naa beeki. Baay'ee natti tolta ture. Thank you Kashtiiko galatoomi. Hordoftoota koo asumaanuu baay'ee naa galatoomaa isin jaalladhaa naa ulfaadhaa naa galatoomaa. Amma booda immoo viidiyoo caalaa wajjin hojjedhee isiniif dhiyeessaa. Sirbaamo. Kana booda viidiyoo an hojjedhu irratti caalaa na biraan dhabdanii baay'ee isin jaalladhaa naa galatoomaa. Nama walitti na buusu hedduu hundaafuu fayyaa ta'a. Namoonni walitti isin buusu waliigalatti caalaan na biraan dhabamu amma booda maal akka isinii gaafadhu barbaaddanii waan akka isinii gaafadhuu fi akka isa haasofsiisu barbaaddanii soo qabaattan koomentii naa godhaa. Galatoomaa isin jaalladha.